Haadhaa fi intala abbaa tokkorraa ulfaa'an. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa addunyaalessaa baay'ee nama gaddisiisu haa ta'uutii garuu nama barsiisu of eeggannoo ammumaan kaanee akka godhannuuf nu gargaaru isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Maallaqa biyya hambaa yuuroo, dirhaama, doolaaraa, reaalaa fi kanneen kana fakkaatan guyyaa guyyaatiin gara maallaqa biyya keenyaatti yeroo jijjiiraman meeqaan akka oolan beekuu yoo barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii kan isinitti himu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuqachuun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara seenaa kanaattis kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Addunyaan kun gola hedduu hin dubbifamnee fi baay'ee qabdi. Tokko quufaa, tokko beela'aa, tokko beekaa, tokko wallaalaa, tokko bulchaa, tokko bulaa, tokko hiyyeessaa, tokko immoo sooressa, tokko ajjeesaa, tokko immoo ajjeefamaa kan ittiin jiraannudha. Geengoo kana keessatti waggaa ishee lakkoowwatti. Inuma addunyaa akka nu dubbistu nu darartu dhala namaa qixxeettiin ilaalle kanaaf waggaa haaraa jennee bara baraan kabajna. Umriin addunyaa kanaa dabalaa jira jennee yeroo yaadannu rakkoo fi dhiphinni dhala namaa irratti geessistu baay'ee nama gaddisiisa. Inuma jiraachuun addunyaa kanaa utuu dhaabbattee nama jechisiisa. Haa ta'uutii garuu rakkoo fi gidiraa kana dabarree nutis umriin keenyi tokko yeroo dabalu immoo baay'ee nutti tola. Sababiinsaa addunyaa akkana nu gootu kana injifachaa mo'achaa jiraachuu keenya kan nuuf beeksisudha. Kun kana ta'e otoo jiruu gola haadha tokkoo keessatti rakkoo uumame isinitti hima. Haadha intala tokko qofaa qabdu abbaan manaa ishee dirree waraanaatii kan jalaa ajjeefame tokkotu ture. Maarree biyya keenya keessattuu sababa aangawoota walaanaatiin abbaa manaa haadha manaa isaarraa haadha manaa abbaa manaa isheerraa dhumte lakkoobsaan kan hin lakkaa'amne qabna. Har'as nu jalaa dhumaa jiru. Tarii seenaawwan akkanaa bor biyya keenyattis nu mudatu. Kana duras si'a hedduu mudataniiru. Maarree haati manaan dirree waraanaatti abbaa manaa ishee erga dhabdee booda ijoollummaan heerumtee abbaa manaa dhabdee gaddaan waggoota hedduu erga lakkoofsistee booda intalli ishee umriin waggaa 14 yeroo ta'u kanaan booddee anis jireenya mataa koo jiraachuun qaba. Intalli kiyya naaf guddatteetti jettee haati kun nama ishee madaalu umurii isheen jiru tokkotti ni heerumti. Maarree waliinis jiraachuu eegalanii. Intalli reefuma kan geesse umriidhaan waggaa 14 kan guuttedha. Abbaan manaan kan dhufe haadha manaafis ta'us haa ta'uutii garuu dhoksaadhaan intala maallaqaan goyyomsee waliin ta'uu jalqabe. Dubbiin kun nama raajaa. Haati lammata heerumtee ijoollee isheef of eeggannoo akka gootu namatti hima. Maarree intalli reefu ijoollee waan taateef haadha ishee dhoksitee nama kana waliin hariiroon humtuu baay'ee itti tolaa dhufe. Inumaa namni kun mana sana keessatti akka abbaatti waan ilaalamuuf dibata, uffata, wantoota intalli barbaaddu haadha biratti fidee dhufe abbaa gaarii akka ta'eef itti mul'isa. Haa ta'uutii garuu icciitiin duubaan jiru kanaan faallaadha. Haati intala tokko malee waan hin godhanneef kanaan booddee daa'ima lammaffaa horachuun qaba jettee abbaa manaa isheerraa ulfoofte. Intalli ulfi kan uumamuu danda'u yoo itti yaadanii malee dhoksaadhaan wanta ittiin fakkaanneef otoo hin beekiin ulfi irra bahee mul'ate. Haadhaa fi intalli garaatti qabachuu isaatiin baatii 2 wal hangafu. Dubbiin kun hamma jabaattutti eenyuma biratti iyyuu hin mul'anne. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan dhiphachuu jalqabee booddee lamaan isaanii irraa iyyuu fagaate. Haatis intallis dabareedhaan safuu mana isaanii keessatti uumame. Intalli kana baluutu otoo hin jedhiin daa'imni kun dhalate. Haati heerumtee daa'ima godhachuuf kan murteessite amma abbaa manaa na gargaaruun qabaa. Daa'ima kiyya hinnaaf guddisa jetteeti. Intalli abbaa manaa isheerraa otoo hin taane nama biraarraa akka ulfooftetti shakkite haadha dhaatii waan gootu dhabdee dhiiste. Mana kana kan gargaaru abbaa manaa dhaatii fageenya irra taa'ee ija isaanii ilaaluu dadhabee maallaquma kana itti erguun
ijoollee isaa guddisuu eegale. Yeroo booddee waggoonni yeroo lakkaa'aman ijoolleen garaagarummaa baatii lamaan dhalatan kun lakkuu fakkaachuu yeroo eegalu haati ni shakkiti. Intala ishee morma hudhuunis abalurraa kan deesse mooyii jettee yeroo gaafattu intallis kanaa ol sobuu waan hin dandeenyeef eeyyeen abbaan daa'ima koo abbaa manaa keetii jettee haadha isheetti balleessaa isheef dhiifama gaafachuu dubbatte. Har'as gola biyya keenyaa keessatti maqaan abbaa mucaa fi maqaan abbaa haadha mucaa tokko yeroo ta'u bakka hedduutti ni argina ni dhageenyas. Safuu akkanaarraa Rabbi nu haa eegu. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan ganama kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Riyoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa like, share fi subscribe gochuun illee akkan jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Maallaqa biyya hambaa yuuroo, doolaaraa, reaalaa fi dirhaama akkanumallee gara biroo gara biyya keenyaatti guyyaa guyyaatiin yeroo jijjiiraman meeqaan akka oolu namaan hiriyaadhaan bilbiltanii otoo hin gaafatiin appilikeeshinii moobaayilii linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jiru tuqachuun daawunlood gochuun erga install gootanii booda bilbila keessan irratti buufattanii nam tokko yoo otoo hin gaafatiin maallaqa guyyaa guyyaadhaan jijjiiramu beektanii gaafanni ol ka'u gaafa gaarii ta'u maatii keessan dhimma barbaaddaniif akka irratti oolchattan kabajaan isin gaafachaa qophiin ganama kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaataatii seenaa gara birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.